wanti dhala namaa mudachuu hin qabne tokko divorcii yookiin wal hiikuudha jedhee namana. And jireenya koo keessatti kun na mudatas jedhee yaadeen beeku. Amma fakkeenyaaf yeroo abbaan koo du'aan boqotee yeroo isaatu natti gabaabbate malee yookiin akkaataa du'a isaatu na gaddisiise malee iddoo ta'e gahee abbaan koo akka du'aan boqotu beeka. So garuu marriagein koo divorceedhaan xumurame yaadeen beeku. Egaa biyya lafaarra yeroo jiraattu immoo walakkaa waan itti barbaadduudha walakkaa waan itti hin barbaannedha. Wanti akka marriage kun immoo waan nama lamaati. Gama kooni waan danda'u hundumaa yaaleera. Maaliif hin barbaadu seenaan suni si keessatti hafa waan ta'eef. Waanuma amma kaatee jaalallee dhiiraaf durbaa wal jaalanna turre adda baaneettu miti. Kun gaa'ila ta'eeraa maatiin wal bareeraa namni sii bareeraa waadaa galteettaa waa meeqadha kun jireenya kee keessatti si biraan moo nafu sii galee umurii kee guutuu dulloomtee waggaa 80-90 taatee marriagein kee akka inni feelii godhee ture. Si miti ijoolleen kee hin baru jechuudha. Si biraan nafu waan ta'eefi wanta qoosaa miti waan ta'eef akka inni baraaramuu fi yaalii mataa kootii taasiseera. Hojjetanii fi dhugaara jedhee furan jechuudha. Gaafa namni illee irraa hojjetu, gaafa namni illee baay'ee gaddee raawwatee irraa dubbatu, viidiyoo kana waa hin amanne waan ta'eef dhugaatti hin fudhanne tarii sobanii raawwatanii waan akkanaa jechuu danda'u. Namoonni inni kun immoo walitti qindeessee raawwatee waan akkanaa jechuu danda'a. Kanan jedhu jechuudha. Hangam viidiyoo naan dhaggeeffadhullee sagalee isaati immoo sagalee nama biraati. Nama biraattu jalaa dubbataa jira moo isa dubbataa jira hangan jedhee jechuudha. Si'a meeqa irra deddeebi'ee viidiyoo isaa dhaggeeffadhutti hin ga'e jechuudha. Isa dhugaa waaqaa dubbachuudha fi nagaan isiniif haa ta'u akkam ooltan akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa jiraatu haa baay'atu hunduma keessaniif kun isinii jira. Isuma dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'uma tokko na gaddisiise jechuudha mucaan kuni. Jalqaba viidiyoo kiyyaa irratti akkuma dhaggeeffattanii maal akka inni jedhe dhageessaniitu jireenya koo keessatti jedhee namni hanga namni gaa'ila godhatee gargar bahuu nama gaddisiisu fi ulfaatu hin jiru jedhe geetaan jechuudha. Unatim yikabdaal. Lamin gaa'ila keessatti waa baay'eetu jira. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Keessattuu gaafa gaa'ila godhattee maatii keetiin wal barsiistee maatiin kee walitti dhufanii walitti dhuftee jireenya tokko gaafa jiraachuu jalqabdu waa baay'eetu jira jechuudha hedduu sana keessatti. Waa baay'eetu mistira ta'ee raawwatee istira ta'ee keessa kee keessa kan taa'u hedduutu jira. So waan sana keessa dagalteen booddee gaafa gaa'illi kee diigamu baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata agana kan hin jedhamne humnaa ol ulfaata. Keessattuu namni warri gaa'ila keessa jirtan ni beektanii jechuudha. Keessattuu warri daa'ima godhattanii gaa'ila keessa seentanii gaa'ilatti jiraataa jirtan jechuudha. Iddoo tokkotti galtanii maatiin keessa walitti dhufee cidha godhattanii maal jettanii baqa wacii meeqa baastanii walitti dhuftanii too wal faana jirtanii hin beektu jechuudha istirasaa waan hundumaayyuu. So kanaaf iyyuu jechuudha mucaan kun baay'uma tokko na gaddisiise. Maal jedhee abbaan kiyya gaafa boqotuu jedhe. Abbaan kiyya gaafa boqotu akka inni booda yeroo isaa fedhellee yoo ta'e akka inni boqotu nan beeka. Yeroo sanaaf yeroochi nattaa ulfaatu malee akka inni boqotu nan beeka. Garuu abbaan kiyya boqachuun isaa hanga kana natti hin ulfaanne jedhe. Hanga kana natti hin ulfaanne. Argitanii abbaan isaa lubbuun isaa baduuniyyuu hanga gaa'illi isaa diigamu isatti hin ulfaanne jechuudha. Ayyachuutu argitanii agam akka namatti ulfaatu jechuudha. Maaliifini gaa'illii fi duuti takkuma garaagarummaa hin qabdu jechuudha. Gaa'illii fi duuti takkuma jechuudha. Maaliifin nama tokko nama haadha abbaa nama waliin hin dhalan nama hin beekne wal bartee fira godhattee akka obboleessaa akka obboleettii caalchifattee akka haadhaa akka abbaa caalchifattee walitti dhuftee erga of beette
erga ati maal ta'uu kee maaninnatii kee naminnatii kee obbeette qaama kan kee kana jechuudha. Namatti argisiifachuu kan saalfattu haati manaas abbaa manaasee fuuldura qullaa isee dhaabattee abbaan manaas otoo hin saalfatiin haadha manaasee dura qullaa isaa dhaabatee qullaa isaanii wal jala seenanii rafanii waan haatiif abbaan isaanii itti argisiifachuu saalfatan erga obbaranii jechuudha. Yeroo daa'iminatiitti isaanuu daa'iminatiidha maatii isaaniiti kan guddisee kan waan hundumaanuu iddoo kana isaan ga'e. Garuu erga of beekne erga nama ta'uu keenya maalinnatii keenya waan sheemii ta'u waan sheemiin ta'an waan namatti argisiifatan waan namatti hin argisiifan garaagarummaa isaa barree erga uffata kana ofitti qabuu jalqabne kan nam kamittiyyuu argisiifachuu saalfannu abbaa manaa keenyan saalfannu. Akkasuma abbaan manaa keenya illee nuun saalfatu jechuudha. Sini galtee kun hundumtuu ta'ee eddammoo mana tokko keessatti waliin dhuftee galtee kana hundumaa edda ta'een booddee gaafa jireenyi kun immoo diigamee nama sanaan gargar irraa fagaattu agam sitti haa dhaga'amu. Agam keessa keetti haa dhaga'amu. Agam jechuudha bakka ulfaatinni guddaa sitti mul'ata. Baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee humnaa ol ammana kan hin jedhamne. Garuu yeroo ammaa kanatti wanti hundinuuyyuu waan maqallaalii ta'ee ilaalamaatii jira. Isum dhagwaa dubbachuudhaaf. Abbaan fedhe wal fuudhaa, abbaan fedhe walii kaa, abbaan fedhe waliin jiraata, abbaan fedhe akka fedhe ta'a. Yeroon ammaa kuni akkuma gaararraa taate jechuudha. Gaararraan gaafa marga argitu marga fakkaatti. Gaafa si argite suma fakkaatti. Gaafa waan tokko argite waanuma argite sana fakkaatti jechuudha. Bifti ishee ni jijjiirama. Nutis bara ammaa kana keessa akkas taane. Inni dhiiras ishee shamaraatiif amanamee jiraachuun hin dadhabame. Isheen shamaraas immoo isa dhiiratiif amanamtee jiraachuun ni danda'amuu dide jechuudha. Hin dadhabame. Soo kanaafiyyuu yoo maal goone wayya, yoo akkamittiin jiraanne wayya, yoo akkam taane wayya anaaf gaafii guddaadha. Ani ijoolleen kuni yoomumayyuu jechuudha. Yoomumayyuu gargar ba'u jedhee yaadeen beeku. Isuma dhugaa waaqaa dubbachuuf yoomumayyuu gargar ba'u jedhee yaadeen beeku. Ijoolleen kun yeroo wal jaalatan irraa jalqabanii even keessa darbee jechuudha diraamaa gaafa hojjetu maqaa isheetiin hojjeta. Beektani miti tiyyaa isheedhaan illee tiyyaa jedhaanii diraamaa keessatti illee tiyyaa jedheeti jechuudha kan inni hojjetaatii jiru. Soo kanaafiyyuu jaalalli daangaa darbes galmaan nama hin ga'u natti fakkaata gaafan ilaalu. Jaalalli isaanii baay'uma tokko nama hawwisiisaa ture. Baay'uma tokko namni itti qanna'aa ture jechuudha. Garuu gaafa waan kana dhaga'u gaafa viidiyoo kana gadi taa'ee dhugaadhuma isa dubbate moo nama biraa dubbate moo sagaleedhuma isaati moo sagalee nama biraatiidhaan si'a meeqarra deddeebi'ee dhaggeeffadhe. Garuu isumatu dubbataa jira jechuudha. Kanaafiyyuu baay'uma tokko ulfaata. Rabbi waan furmaata dhabee furmaata isiniif taasisee jireenya tokko akkasin jiraattan Rabbi isin haa taasisu. Jaalalli waan qallaalii miti. Namni garuu waan qallaalitti ilaaluu danda'a. Nama jaalala beekuuf immoo jaalalli gatii guddaa qaba. Kanaafiyyuu Rabbi jaalala akkasittiin si illee si miidhaa jirtu kana. Rakkina jidduu keessan jiru immoo Rabbi furmaata isiniif taasisee jaalala kaleessa waliin qabdassan walitti deebitanii gammachuu kaleessaa sanaan akkasin jiraattan Rabbi isin haa gargaaru. Dhugaa hedduu takkan gadde ba'uunat amanuu hin dadhabe. Dhugaa ofirra gadi taa'ee yaade tanan maal ijoo bakka namni wal faana jiraachuu namni wal jaalatu waliin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Namni jaalala waliif kennee raawwatee waliif jiraachuu hin danda'u jechuudha hanga jedhutti hin ga'e. Kanaafiyyuu nama wal jaalatu Rabbi jaalala isaanii bareessee mi'eessee afaan isaanii wal beeksisee tokko isaan taasisee akka isaan wal faana jiraatan Rabbi isaan haa gargaaru. Rabbiin isaan bira haa dhaabatu.
jaalalli hin jirtu hoo taate namni wal faana jiraachuu hin danda'u.